Naannoo Amaaraatti wal waraansa mootummaa federaalaa fi humna fiinxaleessa Amaaraa itti fufee jiraachuu ragaaleen mul'isan. Magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Bahar Dar, Gondar, Dabra Birhaan, Laallibalaa fi kanneen biroo keessatti waraanni adeemsifamaa jiraachuu mootummaan naannichaa ibsee jira. Akka ibsa mootummaa naannoo Amaaraatti magaalonni humni fiinxaleessi Amaaraa keessa socho'u kanneen akka Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, Waangmari, Shawaa Kaabaa, Dabra Birhaan Kaabaa fi Gondar Kibbaatti hawaasni gara jireenya idileetti deebi'aa jira jedhan. Bahar Daaritti tamsaasni raadiyoo fi televezyiinii akkasuma dhiyeessiin bishaan dhugaatii addaan cituu kan gabaafame yoo ta'u, xayyaaronni waraanaa samii magaalattii irraa barrisaa jiraachuu Associated Press gabaaseeti jira. Barsiisonni naannoo Oromiyaa irraa qormaata kutaa 12ffaa qoruuf gara naannoo Amaaraa deeman haala rakkisaa fi yaaddessaa keessa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Dabra Maarqos Yuunivarsiitii barsiisaan tokko rasaasaan rukutamuun hospitaala seenee yaalamaa jiraachuu hiriyoonni isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Barsiisaan Dabra Taabor Yuunivarsiitii irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise akka jedhutti haalonni jiran abdiin kutachiisaa jiru jechuun kaleessa jechuun hagayyaa 8/2023 barsiisonni 20 ta'an bakka buufatanii jiran mooraa yuunivarsiitichaatti ba'uun miilaan gammoojjii keessa deemaniiru jedha. Ministeera barnootaas ta'ee qaamonni biroo furmaata isaaniif kennaa akka hin jirre himuun garuu barsiisonni naannoo Amaaraa irraa qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Oromiyaa deemaniif hanga haalli naannoo isaanii tasgabbaa'utti jedhame Finfinneetti bakki bultii fi haalonni biroo mijeeffamee fi jira jechuun maddeen himaniiti jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Libanjaawii ganda Haroo Maramii keessatti hagayya takka bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota hedduu hidhee jiraachuu maddeen himan. Kana malees waraanni mootummaa manguddoo ganna 60 maqaan isaa Guddisaa Nagawoo jedhamu hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuun ajjeesuu maddeen OMN itti himaniiti jiru. Namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa kan ari'aman yoo ta'u, ijoollee daa'imman irraa jalqabee namoonni hedduu humnoota mootummaatiin hidhamu isaanii odeeffannoon OMN maddeen irraa argate ni mul'isa. Akka maddeen OMN jedhanitti namoonni mana hidhaa jiran dararaa hamaa keessa jiru jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN'n Itoophiyaa keessatti dhiyeessiin deeggarsa midhaan nyaataa kan ji'ootaaf adda kutee ture deebisuuf yaalii jalqabuu beeksisee jira. Haaluma kanaan dhaabbatichi qamadii kiiloogiraama 15 namoota 100,000 oliif raabsuuf jiraachuu himee jira. Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii hedduu keessatti saamicha gargaarsa namoomaa qaamolee nageenya mootummaatiin gaggeeffamu kan beeksisan dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi USAID faan deeggarsa godhaa turan dhaabuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Eertiriyaa lammiilee isaa kan tajaajila lammummaatiif gara dirree waraanaatti humnaan bobbaasu irratti sarbamiinsa mirga namoomaa jabaa raawwachaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Haleellaa Koorniyaa dabalatee dhiibbaan sarbama mirga namoomaa jabaan lammiilee kanneen irratti raawwatamuun miidhamtoota irraa qulqulleeffadhee jira kan jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qorataa mirga namoomaa Eertiriyaa kan ta'e Muhammad Babikir gochi kun dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ijoo ammaaf qabadhee gola beettiin jira qophiilee OMN waliin turtii gaarii.